Hordoftoonni hedduun waan koo ati jalaa nafiini naan jettamee an akkamuma godha dhugaa. Akkam godhaanan gorseen akka obboleessa kiyya takka bakka kanaa dhaabbadhu jedheen kunoonni deemee akka gowwaa waamama namni jedheen deemee dhoqqee keessa bachiraqqa ofii jedha maal godhaamee an abdii kana dhugaa. Abdii waraqaa nikaa walii mallatteessuun isaanii oolu namtichi soo iji isaa argu garuu hin mallatteessa jedhee hin yaadonni maaliif inni kan boruuf karoorfatee yaadaa jiru sabboontuudha. Garuu immoo kijiba waraqaa nikaa kijibaa godhatuun ni danda'ama. Dhibbaan dhibbatti immoo ishiin yoo isa waa akkuma goote sana gootee obaaftee namticha of wallaalu waraqaa nikaa mallatteessiseetti jedheen dhibbaan dhibbattanii kana keessa kiyya dhufe anaan. Yookiin immoo waraqaa nikaa feekii hojjetatu ni dandeessi mucattiin kun maaliifuu akka dhirsa ishiitti amma irra lolataa jirti. Akka dhirsa ishiitti wajjin ciifnee wajjin bullee wajjin bashannannee viidiyoon wajjin bullee sanayyuu gadi anas ni baasa yoo feetanii nuun jette. Kana caala maali meeree wanti hafame immoo jiraa isaan argattan du'aa isaa malee jettee bakka isaati du'ii siin jedha. Inni jiraatu barbaada nama nagaadha nama gaariidha. Atiin kan shiraa fi xaxa godhaa oltuu hin duune abdiin maaltu du'aa mee ati abdii kana ajjeesitii gaa magaalaa kana keessa jiraattaaree nu si tuffannee si dhiibne habiibti. Assalaamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan kushoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha har'ammoo kolfaan naqamaa yeroo hunda iraarri dadhabne yaafuu qilee seenaa nuun jette magartuun egaa maal jennare qilee sin seennee oluma baanee jirra. Hundaafiyyuu gara dhufetti ogguun deebi'u ka uummata keenya qaqqaalii wanti argitan kun waanuma ajaa'ibaati ka har'ammoo waan addaatiin dhufte mucayyoon suni jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf asirratti garuu ani komii guddaa kan hin qabu duraan dursee sabboontuu fi haadha sabboontuu irratti maaliif yoo jettanii mucaan kun akka achi dhaqee ishii faana wal argu ka godhe sabboontuudha. Irra dibaan hin barbaachisu haasofnaan iftoominuma walitti haasa'uu bareeda jechuudha. Duraan dursee sabboontuun kun ganaa mucayyoo waggaa 18 hin guunne waanuma feete balleessituyyuu itti gaafatamummaa hin qabdu. Warreen waa takka takka nu bannillee akkuma magartuun sunu jette sabboontuuf abdii jechuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif yoo jettanii wanti dhugaadhaan as baasanii nutti mul'isan takka hin jiruuti. Haa ta'uyyuu malee irra guddaan itti gaafatamtuun haadha sabboontuuti jechuudha. Nu fuulduratti loluun ishii faayidaa takka hin qabu. Maaliif yoo jettanii daa'ima keessan bakka ooltu bakka ishiin deemtu maalirra akka ooltu waan godha akka ooltu eenyu wajjin akka dhaabbattu ilaallatuun gahee haadhaaf abbaatii jechuudha. Asirratti ani haadha sabboontuu waqqasuuf osoo hin ta'in eegga waraabessi darbetti sareen duttii jedhan eegga mucaan kun deemee diina jidduu bu'eetti ol bahanii mucayyoo arrabsuun mucayyoo loluun faayidaa takkayyuu hin qabu jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhe badii guddaa kana kaballeessite sabboontuudha. Tokkorra gizee lama dogoggorte jechuudha. Osoo waan akkasii waan mucattiin kun isirratti yaaddu beektu akkamiin abdii achi ergiti jechuudha. Itti aansees immoo abdii kana jajataa hin jiru dhugaa dubbatuudhaaf akkuma isiniin jedhe sabboontuu mucattiin kun namni takka ishii gaafatu hin danda'u waan feete balleessitu maaliif yoo jettanii namni umurii waggaa 18 gadi seerrillee hin gaafatu jechuudha. Badii feete dalagdu abbaa feete waan feete gootu kan itti gaafatamuu qabu warra duuba jirudha. Hin jedheef abdiin kun mucattiin kun akkanuma jetteeniif akka hoolaa mar'ataa achi deemuu qabaayyuu akkam goona uummata keenya mee akkam goona gorsinee itti himne waan isin nuun jettan kana guutuu goonee fi hordofneeni gargaaranii jira deemee cillifedhee achitti mucattii bira dhaqe. Hayyee badiin kun egaa badii eenyuti eenyu gaafattan? Namiin kun yoo ba'ee ifa haasa'e namni keenya isin jibba isin aara. Badii guddaa ka dalage sabboontuudha. Ittaanee haati mucayyoo ishii akkuma isiniin jedhe hordofatu kan qabdu ishii ture. Inna diinni abdii guddaanuu isaaniin ajechisiisanii dhugaa. Maaliifuu waan inni argeerra deemii akkas ta'e asiin bahi bakka viidiyoon inni hojjete waan namaan addaa mitiiti haa gadhiifamuu jedhanii walii galanii jiraaturra deemiti akkas jedhiiti viidiyoo irraa haqsiisi. Kunoo mucayyoon ol baate kaa kunoo muudii hin jirre kana nu qabatte yaaboo mataa kana nu qurqur nu goote nu nyaatte nu kolfiti bakka mee maal gootu jette barqileetti nam'aa warreen abdii jettanii akka qaanqee ibidda nurratti xaaxaa baatan maal abbaa keessanii fiddanii ani abdii harkatti galfadhe mee maaltu maal godha aniin kuni addunyuma kanarra wajjin jiraataa jirra mee namni tokko maal dhufee natti hin kalaayinii jette dhugaa jette ka maaltu ishiitu qaree
namni nagaan nama nagaatti deebi'aa jiru nama ofitti deebi'aa jiru deemiti akkas godhi jedhanii sunillee gowwaan fayyaalessi keenya deeme ibiddatti gadi cellemme jedhe. Hayyee haati sabboontuuf sabboontuun isa soquu dhaqanii akka haaresnillee ol hin seensifne magartuun gootee jirti jechuudha. Akkamiin akkana gootee abdiin kunoo jaarsa ishii miti wanti jedhu kun sammuu keessanaa dhufeen. Abdii kana ganaa jaalattee wal fuudhuuf deema malee dhibbaan dhibba jaarsa ishee akka hin taane nu hunduu ni beekna. Haa ta'uuti abdii kana ammallee ani waan jedhu gaasilayyuu shakkiidha kuni ani shakkiin kiyya yeroo baay'ee dhugaatti jijjiirama. Anamma waan takka shakkee jira isiniin kun shakkitan immoo shakkine akka kiyyaa kana namittiin kun viidiyoo jette malee ani akkan yaadetti akka ofii kiyyaa xiinxaletti mucaa kanatti akkuma jedhame sana kiniiniin hirribaa kenname viidiyoonis marame abdii waraqaa nikaa walii mallatteessuun isaaniin oolu namtichi soo ijisaa arguu garuu hin mallatteessa jedhee hin yaadonni maaliif inni kan boruuf karoorfatee yaadaa jiru sabboontuudha magartuudhaaf immoo waraqaa nikaa kana hin mallatteessa jedhee hin yaadu garuu immoo kijiba waraqaa nikaa kijibaa godhatuun ni danda'ama dhibbaan dhibbatti immoo ishiin yoo isa waa akkuma goote sana gootee obaaftee namtichi of wallaalu waraqaa nikaa mallatteessiseetti jedheen dhibbaan dhibbattanii kana keessa kiyya dhufe anaan. Maaliif yoo jettanii Yemaniin kun aga fedhe waan fedhe yoo ta'e nama zinaa dalaguuf bakka hin qaban biyya musliimaati biyya amantaa isaatti jabaadha Yeman kun namni beektan ni beektani. Kanaafiyyuu Yemanichatti illee waa kennitee akka inni mallatteessu goosisuu ni dandeessi yookiin immoo waraqaa nikaa feekii hojjetatu ni dandeessi mucattiin kun maaliifuu akka dhirsa ishiitti amma irra lolataa jirti. Akka dhirsa ishiitti wajjin ciifne wajjin bullee wajjin bashannanne viidiyoon wajjin bullee sanaayyuu gadi anasinii baasa yoo feetanii nuun jette kana caala maali meeree wanti hafame. Mucattiin kun obboo akkatti ilaaltanii waan gaaddidooftuu fakkaatti garuu biyya bool'atti seensisaa jirti. Khalaas abdiin amma ishii jaartii godhateera bakka. An akkana amana malee namni kun akkami kutaa tokko keessa dhalaaf dhiirti bulti. Haga fedhee ta'ummoo ani musliimni kamuu mujriima fedhe yoo ta'e egaa nikaan ala zinaa dalageedhe hin yaadu. Kana yaadee jira. Isiniin kunoo mee akkana ni yaadaniitu yaa uummata keenya koomantii jalatti yaada keessan naa barreessa. An kana yaadee jira. Ammas immoo akkuma kootu jedhee na sossobatee abaaboo naa kennee jedhee ammallee akkasuma sossobatee manatti naan galatuu hedaa jette manatti galtee maasalaama maalidha ishiin jaartii abdiiti. Kanaafiyyuu nuyi kunoo jalaa hafuu qabna. Garuu wanti kun nageenyi abdiis nama yaaddessa aga viidiyoon ol bahee arginutti nu hunduu numa dhiphanna. Akkuma jedhan egaa bilbilli isaa warraadha sabboontu jira itti bilbilullee bilbilli isaa cufaadha onlaayinii illee hin jiru viidiyoo immoo hojjettee kan gadhiisaa jirtullee ishumadha. Egaa waan akka ta'e ani hin beeku naagalaan jiru waan isaan waa'ee isaanii kanayyuu mataan na dhukkubsatee maaliif hordoftoonni hedduun waan koo ati jalaa nafiini naan jettamee an akkamuma godha dhugaa akkam godhaanan gorseen akka boleessa kiyya takka aga wajjin nyaannee wajjin dhugnee gorseen bakka kanaa dhaabbadhu jedheen kunoonni deemee akka gowwaa waan namni jedheen deemee dhoqqee keessa bajjiraq ofii jedha maal godhamee an abdii kana dhugaa. An nama mararuu dhiisee miti jiruusaa kan qisaasa kun nama mararuu dhiisee miti garuu akkam godha waan isaa kun na dhibe. Waan kun waan numti olii gadi deemaa kun jiru kun waan numti isaayyuu annaagalaa hin jiru akkuma isiniin jedhan hunda isaanii irraa fagaadhee jira akkuma isin fagoo teessanii argitan fagoo argaa yeroo tokko abdii ni argaa ni dhufa akka obboleetti tokko waa yoo jiraate inni waamaanii fagoos ta'uu ni dhufa dhugaa dubbatuudhaaf kan kanarraan darbanii waan deemaa jiru kun na dhibaa jiraanaanii jechuudha. Inna fayyaan abdii nama yaaddeessa yoo viidiyoon inni asiin bahin waan goonus waan taanus egaa rabbuma beekaa. Nu waan beenu takka hin jiru mucayyoon bakka nu hunda arrabsaa jirti dhugaan hin kolfa malee maal jedha anama viidiyoo sanayyuu hin agarre ture arge viidiyoo magartuun kalee gadhiifte kanarratti jechuudha bilbiltee maal naan jetti si fa'ii miti reeyyuu abdii jettee ka afaan banaa ooltu mee amma maal abbaa kee gootaa abdiin kana caala kiyyumaa naan jette beektanii ani kan shii abdiin kun kee yoo ta'e annatti tola yaa obboleetti kiyya garuu ani kan siin jechaa jiru ati intala musliimaa taate waan Yihudaan dalagdu hin dalagiini ati intala musliimaati karaa qajeelaatiin
abdii kana jaallattee abdiif taatee bultiif yoo taateef annatti tola siirii fi jinnii keessan dhiiftanii yoo abdiin bultii horatee akkuma keenya kana ilmoo argate namni jibbu takka hin jiru garuu karaa nati deemaa jirtu kun badaadha siirii fi jinnii maal jala deemuun boonni dhumni keessan hin bareedu jedhee lolee maleeni abdiin obboleessa kiyya inshaallah biiznillah rabbiin hiree gaarii kennee fi ilmoo gammachiiftu kennee fi haadha manasa gammachiiftu yoo kenneef namni jibbu takka hin jiru namiin kun abdii waan kabajaa namaaf qabuuf waan nama jaalatuuf waan nama mararfatu waan kabajaa namaaf qabuuf isa jaallannee isaaf iyyina ana qaamaan isa beeku kanaa miti ijoolleen fagoo teessanii abdii maaloo waan koo jettanii akkana ijoollee meeqa bu'aa jiran ana bilbilee jechuudha amaana sittaa ta'u abdiin jedhe isiniin kun abdiirraa waa argattanii abdiirraa waa nyaattanii abdiirraa waa dhugdanii namummaa isaa argasaa laaltanii nama kana fuulaan ni beeka gizee takka fuulaan laalee nama gaariif nama badaa namni adda baafatu hin jira jechuudha kanaaf iyyuu asirratti immoo jecha magartuun jette tokko keessaa maallaqaan as isinii kennaa abdiirraa dhaabbadha jette mee maallaqichas naa kenni maal abbaa kee hojjetteetti maallaqa naa kennitaa mitiitti xannooftiti waan gogduun kun waan nama midhaan nyaatee galtuun fakkaanne qorrofeen maallaqa namaa kenniti gana maallaqa irraa nyaattanuu hin jiru wanti maallaqni irraa nyaattan hin jiru jette haadha sabboontuun haati sabboontuu yoom maallaqa abdii feete yoom maallaqa abdii feete maallaqa ofiishiitiyyuu ni qabdi kan ishii ga'u ni qabdi ishiin dubartii cimtuudha isintu sheexanaa gara mana ishiitti deemsisaa jiramoo asiinis yoo dubbadhu inna maallaqa kee kana qorrofee kiyya maallaqa kee baattadhu magaalaa keessaan deemi yaa haadha siirii yaa haadha xaxxuu siin jedha inna abdii immoo jiraa isaan argattan du'aa isaa malee jettee bakka isaati du'ii siin jedha inni jiraatu barbaada nama nagaadha nama gaariidha atiin kan shiraa fi xaxa godhaa oltuu hin duune abdiin maaltu du'aa mee ati abdii kana ajjeesitiiga magaalaa kana keessa jiraattaaree nu si tuffannee si dhiibne habibti beektaat si tuffannee dubartii kana dararuu hin qabnu ennee si dhiibne malee mee atiin kun egaa abdii kana waa godhin caafii isaa tuqiin anas si dhufa bakka jirtutti jechuudha innaan immoo bakka dalagaa abdii kanallee hin beeku dhaqees garuummoo maal godha yoon ishii ala argadhe malee aruusarra jirti mucayyoon yoom ulaayyuu kunoo namarraa banti maallaqaan zabanyaa sana bittee namni akka ittiin seene godha jirti egaa bilbila isaaf bilbilli harka hin jiru innumtis gowwaadha akkamiin namni bilbila malee manaa baa'u akkamiin bilbila malee deema akkamiin namni waan siniin jedhe takkaan deemtan namniin kun namuu waa godhaa jedhee yoo isinitti xiinxaltanii madaaltanii wanti kun dogoggora jechuu kan qabu innillee deemee kun oqileetti of naqee abdii kanani waan isa goonuus hin beeknu nu hunduu mataan nu dhukkubsatee nu hunduu hiraarree jirra yaa ummata keenya qaqqaalii akkuma isin jettan yoo danda'ani waan danda'in godha yoo hin danda'in waan humna kiyyaa olii nin godha jedhee isinittis isin kijibuu hin barbaadu egaa rabbiin anaa mitiiti rabbiin isa eegee kanaan isa ga'e ammallee isaa eegu jedha immoo ani mucattiin hin miiti jedhee si yaadu maaliifuu yoo akkuma baratame qoricha waan akkasiin jaanjisite rafifte hin beeku malee akka jettu kana hin ajjeefti illee natti fakkaatu ni kijibdi yaa namiin kun waan takka guu jedhu irrifataa miti nu rifachiifti anallee hordoftoota keenyallee hunda keessanuu isin mufachiiftee jirti homaa jechuu miti rabbiin ishuma kanayyuu karaa qajeelaarra deemsisee abdiifu kan taatu yoo taate haa taatu nuti gammachuu qabnaan akka kiyyaatti gammachuu qaba abdiif immoo kan hin taane yoo ta'e rabbiin irraa haa qabu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota keenya qaaqni keenya mataa isin dhukkubse dhugaa ijoolleen mana hambaa dalagdan hojiinuu isin baay'ata nuufillee achi teessanii asitti cinqamtanii egaa maal godhu namni takka akka firaa akka obbolaa wal godhatee sooshaal miidiyaadhaan waa hedduu walirraa barata waa hedduus waliif ta'a isinis kanaaf nu ta'aa jirtanii hedduu galatoomaa hin jinqamiina namummaa namaa gochuun danda'u rabbumatu waa hunda namarraa fura du'aa'uma godhaa fi har'aaf egaa kanuma isiniin qaba dhufee borummoo waan uumamu kan rabbi beekaa isiniin jedha yaa ummata keenya qaqqaalii galatoomaa jiraadha ani immoo jecha kiyya irratti waan jibbitanis waan jaallattanis yaada kana godhi jettanis koomantiin naaf barreessaa isiniin jedha aga viidiyoo biraan walitti deebinutti galatoomaa jiraadha bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu isiniin jedha